Akkam jirtu hordoftoota keenya hordoftoota Meelchaa Education nageenya keenyaaf kabajaaf jaalala sinaa qaqqabu jecha akkuma beekamu yuunivarsiitiilee mootummaa hedduu keessatti fincilli ka'ee jira. Akkuma beekamu ministeerri barnootaa waggaa tokko barattoonni waggaa sadaffaa xumuraniin booda bahaniiti waggaa tokko barsiisuu jechuun hordofee barattoonni hedduu fincila dhoosanii jiru. Kuni ta'uun qabu jedhanii mormii guddaa kaasaa jiru. Akkuma beekamu yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa hedduu keessatti ijoolleen ba'anii sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Haa ta'u malee karaa qaama mootummaatiin ammallee ijoolleen daran qaqqabaa jira. Ijoolleen reebamaa jiru, dhiitamaa jiru. Bilbila keenya illee nu jalaataa jiru jedhanii komii guddaa kaasaa jiru. Ammallee warreen sooshaal miidiyaa irratti dhageettii qabdan ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Nuyi barattoonni akka barattootaatti immoo sagalee nu ta'a jechaa jiru. Nuti sammamna keenya sagalee taa'aa jirra. YouTube kana immoo subscribe gochuun dagatinaa waa'ee dhimma kanaa ilaalchisee jala buunee hordofnee waan isinii dhiyeessinuuf aga yoonaatti illee ministeera barnootaas waan tokko waan jedhan qabu ibsanni baasamtuu hin jiru ammatti. Kanaafuu miidiyaa kana ammallee jajjabeessaa isiniin jenna. Galatoomaa. Justice for University Students. Down down Biraanuu, down down Biraanuu. Zora kasar, zora mu. Zora.